Ayyee ashamaar kafuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni soofuma raap hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu isin jecha kun chaanala keessan soofuma raapidha. Egaa bagga bara haaraa 2014 nagahaan geessan isin jechuu barbaada. Irra deebiidhaan akkanumallee barri kun bara nagahaa, bara nafayyaa, bara badhaadhinaa, bara bilisummaa, bara biyyi keenyallee guddina agarsiiftee nageenyi ishillee kabajamee nuuf haa taasisu jecha bara kana hundi keenyayyuu biyyi keenya yeroo ammaa kana wanti keessa jirtu wanta baay'ee nama jibbisiisu waan ta'eef hundi keenyayyuu amantii keenyaan biyya keenyaaf nageenya badhaadhina akkanumallee guddina hawwina, bilisummaas ni hawwina jechaadha. Isinis warroonni afaan kan kootiin na dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu bara haaraa kanallee geessan isin jechuu barbaada. Egaa liivii irra seenee baga isin geessan isin jechuu hin dandeenye sababoota adda addaatiin sababa dhuunfaatiin wal qabate wantoota adda addaatiin kan wal qabate argamuu hin dandeenye garuu har'a wal arginee jirra waan ta'eef baga ittiin isin gahee isin jechuu barbaada. Karaa sooshaal miidiyaa biraatiin ergaa kan koo isin gahee jira. Egaa qophii keenya har'aa kan bara 2014 kan jalqaba viidiyoo jalqabaati jechaadha. Viidiyoon kun qophii har'aa keessatti qabadhee kan isin dhufe akkuma kanaan dura beekamu karaa YouTube keessan ittiin guddifachuu dandeessan baay'ee isinitti agarsiisee jira jechaadha. Viidiyoo baay'ee hojjedhee jira. Viidiyoo kanallee ilaaluu dandeessaniif akkuma kanaan dura isiniin jedhu YouTubein kan koo sarchiidhaan illee karaa salphaadhaan argachuu dandeessanii viidiyoowwan baay'ee hojjedhee jira. Keessattuu ijoollee YouTube hojjettan baay'een keessan asirraa barumsa cimaa barachuu dandeessan jechaadha. Maaliif sababni isaas viidiyoowwan baay'ee isin qarqaaran hojjedhee jira bara darbee keessa jechaadha. Bara kana immoo san caala itti cimsinee kan itti fufnu ta'a jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa qophiin keenya kanarra qabadhee isin dhufe immoo kanneen keessaa sitingiiwwan lama kan kanaan dura asinitti hin agarsiisin YouTube keessan guddifachuudhaaf isin qarqaaru akkanumallee YouTuberoonni beekamoo ta'an sitingiiwwan kanneen itti fayyadamuudhaan YouTube isaanii yeroo guddifatan arginee jirra jechaadha. Sitingiiwwan kunniin maalidha isinitti agarsiisa jechaadha. YouTube keessan guddifachuudhaaf sitingiiwwan murteessoo ta'anidha. ID cardii fi indi screen jedhamani sitingiiwwan kunniin isaan kanneen lamaan itti fayyadamanii akkamitti YouTuberoonni baay'een YouTube isaanii view baay'ee akka argatan, like baay'ee akka argatan, akkanumallee subscriber baay'ee akka argatan akkamitti itti fayyadamu waan jedhu qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin cehin warroonni channel kana haarawaa taatan subscribe gochuun dagatina akkanumallee mallattoo notification yookaan bilbila san tuquudhaan all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo an galakkisu akka isin ga'u gochuu dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaadha. Egaa viidiyoon kunis nama boota biraa ni fayyada ni tajaajila jettanii yoo itti amantan share gochuun dagatinaadha. Duraan dursee osoo gara dhimma keenyaatti hin seenin dura dhaggeeffattoota kan koo bara kana keessa qophii addaa tokko qabannee dhiyaachuudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Keessattuu liivii irratti ijoolleen keenya baay'een isaanii YouTube akkamitti itti fayyadaman, akkamitti hojii gaarii irraa hojjechuu kan danda'an, qarshii akkamitti irraa argachuu kan danda'an, akkanumallee akkamitti YouTube banachuu kan danda'an warroonni hin beekne jiranii gaafii YouTubeidhaan wal qabate gaafii bal'aa warroonni qaban jiranii. Sababa kanaaf YouTube illee osoo hin banatin warroonni taa'an jiranii. Kanaafiyyuu namoota kanneen illee kakaasuudha warroonni kanaan dura itti fayyadamaa jirtanillee hunda keessaniyyuu walitti qabuudhaan akkamitti YouTube itti fayyadamuu akka dandeessan yeroo adda addaa sisteemoonni adda addaa YouTubeidhaan kan wal qabate kan jijjiiraman jiranii. Akkanumallee bilbilaan kan wal qabate hojii bilbilaa kamiyyuu keessattuu hojii teknooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu keessatti online irratti hojii akkamitti akka hojjettan appiiwwan adda addaa waa'ee YouTubeetiin wal qabate kanneen wantoota information adda addaa YouTube keenya irratti ni argatu jechaadha. Kanallee liivii irra seennee bara kana keessatti jechaadha. Waliin haasa'uudhaaf waliin mari'achuudhaaf liivii irratti illee qophii bareedaa tokko saatii torbee keessatti guyyaa tokko murteessine kan liivii irratti waliin mari'annu ta'a. Warroonni achirratti hirmaachuu barbaadan yookaan qophiin kun nu fayyada jettanii yaaddanillee koomentii jalatti yaada keessan naaf kahaadha isin jechuu barbaada. Inni biraa immoo maalidha warroonni viidiyoon adda addaa yookaan wanti isin hin galle wanna gaafii qabdan hundi keessanuu telegiraama kan koo kan asirratti isiniif barreesse kana bifa kanaan barreessuudhaan sarchi baarii telegiraama keessanii irratti barreessan ni argatanii. Akkanumallee Telegrama kan koo linkii isaa as descriptionii jala isinii kaa'aa achirraa argachuudhaan kontaaktii gochuudhaan gaafii qabdan karaa sagaleetiin akkanumallee karaa screenshotiitiin wanta barbaadda wanta gaafachuu barbaadda wanna isin dhibe yoo qabaattan karaa saniin naan gahuu ni dandeessan jechaadha. Namoota 4-5 naannoo san yoo geessan namoonni gaafii san gaafate viidiyoo bareeda tokko isiniif hojjechuudhaan qophii kiyya xumuree jira. Warroonni gaafii qabdan carraa kanatti fayyadamtanii gara koomentii jalatti yeroo hunda barreeffama akkasinaaf barreessu akkanumallee telegiraama kan koorratti illee barreeffama akkasinaaf barreessuudhaan akka viidiyoo bareeda isiniif hojjedhu gochuu dandeessan. Wanta isin rakkisee yoo jiraate kan irratti mari'annu kan viidiyoodhaan illee qabadhee isiniif dhiyaadhu akkanumallee liivii irratti illee kan wal arginu ta'a jechaadha. Proogiraama kanneen lamaan bara kana keessatti qabadhee kan dhiyaadheera. Warroonni teknooloojii adda addaatti fayyadamtan YouTube qabdan akkanumallee sooshaal miidiyaa adda addaatti qabdan itti fayyadamtan karaa ittiin qarshii argachuu dandeessan hunda isaa waan isin barsiisuuf
asirratti yaada keessan naaf gahaa jechuu barbaada. Komentii jala naaf kaa'u hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa amma gara barnoota keenyaatti ceenuu dhaggeeffattoota kan koo sitingiiwwan kunniin akkamitti itti fayyadamna maal nu qarqara waan jedhu jalqabamee an akkamitti akka itti fayyadamu isinitti agarsiisu. Yuutuubaroonni baay'ee wantoota kanatti ni fayyadamu. Inni tokkoffaa ID card isa jedhamuun akka bifa beeksisaatiin kan isin dhufuudha. Akkasumallee viidiyoon keessan osoo dhumiin sekondiin 20 yeroo hafu akka indi screen warri jennu yookaan viidiyoowwan dabalataa irratti hidhachuudhaan namoonni yeroo dabalataa viidiyoo dabalataa akka ilaalan yookaan pileelistii dabalataa akka ilaalan akkanumallee chaanaala keessanii subscribe akka isin godhanii kan irratti hidhatanidha jechaadha. Viidiyoo adda addaatii fi pileelistii akkanumallee namni subscribe akka isin godhu akkamitti irratti hidhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo mee kan koo ilaallu jalqaba YouTube kan koo keessanii seenaa. Egaa akkuma argitan kanaan dura YouTube keessanii fi emailiin keessan akka hin hatamne akkamitti gochuu akka dandeessan kan jedhu viidiyoo tokko hojjedhee ture. Viidiyoo kana irratti lamaanittu fayyadamee jechaadha. ID card jechuun akka beeksisaatti kan isin tajaajiludha. ID card isaanii fayyadamtanii viidiyoowwan baay'ee irratti fayyadamuu dandeessanii akkanumallee indi screen warri jedhamu viidiyoon keessa dhumuudhaa fi sekondiin 20 yeroo hafu viidiyoowwan 4 playlist ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a, akkanumallee wantoota adda addaa itti fayyadamtanii liinkii adda addaa ta'uu danda'a irra kaa'achuu dandeessan jechaadha. Mee fakkeenyaaf kan koo viidiyoo kana haa banu. Akkuma argitan gubbaa irratti dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan jechaadha akka ID cardidha jedhama jechaadha. Isa kana yoo qabdan amma fakkeenyaaf viidiyoo kana irratti kanneen viidiyoowwan kanneen ID cardidhaan bifa ID cardiitiin itti fayyadamee jira jechaadha. Bifa kanaan namoonni viidiyoo kana ilaaluu yoo barbaadan ID cardii san tuquudhaan haala kanaan viidiyoowwan 3-4 tokkollee lamallee akka barbaadan irratti hidhachuu dandeessan isin ID cardii kanallee akkanatti irratti hidhatuudhaan namoonni yoo barbaadan ID cardii san tuquudhaan isiniif viidiyoo san ni ilaalu, view ni argatu, subscriber ni argatu, like ni argatu jechaadha. Inni biraa immoo maalidha? Viidiyoo keessan dhuma irratti jechaadha. Dhuma viidiyoo irratti sekondiin 20 yeroo hafu akkamitti indi screen isa jedhamu akkamitti kaa'achuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf asirratti akkuma argitan sekondiin 20 naannoo san akka irra godhee jira. Akkuma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan viidiyoowwan 4 irra kaa'ee jira jechaadha. Viidiyoo 3 akkuma argitan iddoo irratti immoo subscribe namni akkana godhu kan godhuudha. Fakkeenyaaf ishee iddoo kana yoo tuqe mallattoon profile picture YouTube kan kooti kan irratti argamu kana yoo tuqe akka namni sun subscribe na godha jechaadha. Namni kana yoo tuqu subscribe isin godha gaafii tokko malee jechaadha. Sis mallattoo subscribe ni dhufa namni subscribe isin godha jechaadha. Inni biraan maalidha? Viidiyoowwan kanneen namni barbaade yeroo dhumu viidiyoon keessan sekondiin 20 hafu keessatti bifa kanaan dhufaa fi viidiyoo keessan yeroo ilaalu jechaadha. Kanaafiyyuu isa kana tuquudhaan viidiyoo keessan isiniif daawwachuu danda'a. Akkuma argitan viidiyoon kun amma emailii akkamitti banachuu akka dandeessan kanaan dura kan isin barsiisedha. Haala kanaan banee like isiniif gochuu danda'a, komentii isiniif kennuu ni danda'a. Akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan waliin haa ilaallu. Yaada osoo isinitti hin baay'isinu jalqaba irratti Google Chrome keessan seentu. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo asitti tuqaa sadiitu jira isinitu hiixu. Desktop saayitii keessan ibsuu hin irraanfatina yeroo hundayyuu laaptooppiidhaan kompiitaraaf akkanumallee bilbila warroonni fayyadamullee qixa deemuudhaaf jechaadha. Isa kana ibsuun dagatinaadhaan kan koo ifee jira. Ergasii YouTube keessan seentu. Ergasii profile picture YouTube keessanii yookaan profile picture bakka jedhamu kana ni tuqxu. Akkuma argitan YouTube studio isa jedhu kana kilik gootanii ni tuqxu. Akkuma argitan dhaggeeffattoota kan koo gara harka bitaa irratti isa argamu kana settingiiwwan kanneen simboolii qofa kaa'aya. Kanaafi simboolii fi barreeffamni isaa akka waliin dhufu sarara sadiin kana tuqaadha. Ergasii akkuma argitan simboolii fi maqaan isaaniillee barreeffamaan akka isin dhufu gochuu dandeessan. Isa lammaffaa irra argamu kana content isa jedhu kana kilik gootanii. Akkuma argitan bakki kun bakki itti argamnu content keessatti viidiyoowwan hunda lakkiiftan bakka itti ilaaltanidha. Visibility isaa, restriction isaa bakka itti ilaaltanidha jecha bakka kanarratti. Fakkeenyaaf ana asirratti fayyadamee akkamitti viidiyoo kana irratti ID card fi indi screen hidhachuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Viidiyoo jalqaba kana bilbilli keessan guuta jechuun hafee jira. Appii ajaa'ibaa tokko kan bilbila keessan meegaabaayitii isaa xiqqeessuudhaan bilbilli keessan akka isin hin guunne kan godhuudha kan isin barsiisee ture. Isarratti ID card kanaa fi indi screen kana hin fayyadamne akkamitti itti fayyadama isinitti mul'isa. Viidiyoo kana irratti okay jettanii asirratti mallattoon peensiilii fakkaatu yookaan irsaasa fakkaatu kan inni jirti ishee kilik gootan al tokko. Egaa bifa kanaan isin dhufa dhaggeeffattoota kan koo akkuma argaa jirtan ID card fi indi screen kan jedhu asuma settingii lama ni jira. Akkamitti itti fayyadamna isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti indi screen isa jedhamu kanatti itti fayyadamee isinitti agarsiisu. Indi screen isa jedhu kana fuulduratti mallattoon peensiilii yookaan irsaasa fakkaatu ni jirti ishee kilik gootan al tokko.
Egaa haala kanaan isinii bana jechaadha. Elementiiwwan barbaadan bifa kamiin filattanii fakkeenyaaf isa jalqaba irratti argatan kana viidiyoowwan 3 fi subscriber batanii akka itti fayyadamtanidha. Inni lammaffaa irratti argitan kun akkuma argitan viidiyoo tokkoo fi subscriber batanii tokko akka itti fayyadamtanidha. Isa dakana argaa jirtan immoo playlistii tokkoo fi subscriber tokko akka itti fayyadamtanidha. Akkanuma bifa barbaadan kanneen keessaa akka barbaadan filachuu dandeessan jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo isin kan barbaadan filadhaadha. Garuu ofii keessaniillee rakkaachuu dandeessa. Salphumatti garuu ofii keessanii yoo kaayattan baay'ee barbaachisaadha. Akkamitti rakkaana warroota jettaniif asuma viidiyoo keessan irratti bakka tokko irratti kilik gaggootan. Yeroo kana viidiyoo playlist subscribe channel link isa jedhutti dhufa. Kanaaf viidiyoo irra hidhachuu barbaadan viidiyoo tokko yoo irratti hidhachuu barbaade viidiyoo isa jedhu kana kilik gootan. Ergasii akkuma argitan inni kun isin dhufa jechaadha. Wanti kun isin dhufa wanta kana afur fayyadamuu dandeessan jechaadha. Afuritti fayyadamuu dandeessanii playlist rakkaachuu dandeessan, viidiyoo rakkaachuu dandeessanii, linkii websaayitoota adda addaa illee rakkaachuun ni danda'ama. Yeroo biraa isinitti agarsiisa wanta kana. Inni biraa immoo akkuma barbaadan subscriber batanii akka namni subscriber isin tuqeetiin subscriber isin godhu gochuu ni dandeessan jechaadha. Kanaafiyyuu kanneen keessaa kan filattan choose specific video ishee jettu jira. Ishee kana kilik gootanii akkuma argitan viidiyoowwan isinii bane jechaadha. Viidiyoowwan kanneen keessaa kam irra kaachuu akka barbaadan isintu beeka. An fakkeenyaaf kan kanaan dura hojjedhe YouTube fi emailin keessan akka hattuun isin jedhan hanne kan gochuu dandeessan viidiyoo tokko isin barsiisee ture. Isa irratti kilik qofa gootan. Akkuma argitan viidiyoon sun as dhufee jira jechaadha. Bakka kam akka kaachuu barbaadan akkana qabdanii gara barbaadan geessuu dandeessan anas irratti kaadhee jira jechaadha. Viidiyoo tokko amma kaadhee jira. Kanaafiyyuu afuritti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Isa lammaffaa fayyadamuu barbaadan isa kana gara tokko gootanii gara duwwaa kana irratti kilik gootan. Ammas playlist dha moo viidiyoo dha akkanumallee subscriber yookaan channel keessan link isaa irra kaachuu barbaadan isin jedha. Kanneen keessa akka barbaadan filadhaadha isin. Amma fakkeenyaaf viidiyoo isin mul'iseera amma immoo playlist isin itti mul'isu. Akkuma argitan dhaggeeffattoota kan koo playlistiiwwan ani YouTube kan koo irraa qabu hundi isaaniitti dhufee jira. Fakkeenyaaf YouTube isa jedhu kana kan YouTube dha wal qabatu itti fayyadama bilbilaan kan wal qabatudha. Akkuma argitan viidiyoo barnoota YouTube wal qabatu kan jedhu jira playlistiin tokko. Isa kanatti fayyadama viidiyoo barnoota YouTube wal qabate viidiyoowwan 26 keessaa isatti fayyadama. Isa irratti kilik gootanii akkuma argitan inni lammaffaa dhufee jira jechaadha. Bifa kanaan gara barbaadan kaachuu dandeessan asirra godhee jira. Egaa afur fayyadamuu dandeessan jechaadha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokkoo fi playlistii tokko irra goonee jira. Inni biraa dhaggeeffattoota kan koo mallattoo subscriber batanii yookaan namni subscribe akka isin godhu yoo tuqe subscribe akka isin godhu gochuudhaaf asirratti bakka duwwaa kana kilik qofa gootanii asirratti subscribe ishee jettu jira. Ishee kilik gootanii egaa akkuma argitan dhaggeeffattoota kan koo subscriber batanii isa naaf fidee jira jechaadha. Inni kun kan YouTube kan kootiitiin profile picture qabatee jira. Akkuma argitan isa kana fayyadamtanii naannoo kana walirratti kaayinaadha. Kophaa ishee kaayuu dagatinaadha. Haala kanaan kophaa yoo geettan asirra diimaan ni bada jechaadha. Amma meeqatti fayyadamne jechaadha. Mallattoo subscriber batanii tokkotti fayyadamne akkanumallee viidiyoo tokkotti fayyadamneerra akkanumallee playlist tokkotti fayyadamne jirra jechaadha. Amma kan biraa yoo ta'e daruu barbaadan viidiyoos ta'uu danda'a, playlist ta'uu danda'a. Asirratti element ishee jedhu jira. Ishee kana plaasii kana irratti kilik gootanii as keessa kam itti dabaluu barbaaddan waan jedhudha yookaan bakka duwwaa kanarratti illee okay jechuu ni dandeessan. Isa elementii itti fayyadamuu dandeessan bakka duwwaa kanarra illee kilik gootan hojiin isaan lamaaniitu tokkuma jechaadha. Kanaafiyyuu asirra viidiyoo itti dabaluu barbaaddan kilik gootanii isa viidiyoo irratti kilik gootan wanta kanatti isin badama saanduqa kana ergasii choose specific video kan jedhu kana select yoo gootanii asirra viidiyoo akka filattan isin godha jechaadha. Kanaafiyyuu viidiyoo tokko fakkeenyaaf ani haa filadhu mallattoo subscribe batanii akkamitti hojjechuu akka dandeessan isin jedhee kan isin barsiisee jira. Share irratti kilik yoo gootan haala kanaan afur guunnee jira jechaadha. Kana jechuun mallattoo subscriber batanii tokko akkanumallee playlistii tokko akkanumallee viidiyoowwan lama itti hidhannee jira jechaadha. Isin viidiyoo qofallee gochuu dandeessan, playlistii qofallee godhuu dandeessan wanta barbaadan jechaadha. Garuu viidiyoon sun lama ta'uun al tokkotti viidiyoo lama hidhachuun hin danda'amu jechaadha. Isin akka barbaadan itti dabalaadha. Afur caala garuu hin danda'amu. Afur qofa playlistii yoo ta'e afur akkanumallee viidiyoo yoo ta'e afur qofa fayyadamuu dandeessanii ergasii save jettan asirratti. Egaa indiscriminate haala kanaan fayyadamuu dandeessanii akkamitti akka ta'u immoo dhumarratti save goonee isinitti mul'isa jechaadha. Amma immoo akkamitti ID card itti fayyadamuu kan dandeenyu isinitti haa mul'isu. ID card isa jedhu kana ni tuqxanii. Egaa asirratti ID cardiiwwan adda addaa itti fayyadamuu dandeessanii playlistii ta'uu danda'a, viidiyoo haga barbaadan itti fayyadamuu dandeessanii isin kan barbaadan haga barbaadan itti fayyadamuu dandeessanii ID cardii barbaadan irra hidhachuu dandeessan jechaadha viidiyoo tokko irratti. Kanaafiyyuu isa barbaadan filattanii irratti hidhachuu ni dandeessan jechaadha. Akkamitti ID cardii irratti akka hidhattan immoo amma isinitti haa mul'isu. As jalqaba irratti naannoo viidiyoon keessan jalqabu fakkeenyaaf jalqaba irra jira jechaadha. Naannoo kanatti argartanii jalqaba irra jira jechaadha. Jalqaba irra kaachuu dandeessanii akkana siisuu dandeessan jechaadha. Mallattoon deemtu kun isinitti mul'isanii qabdan ni deemti jechaadha. Jalqaba irratti kaachuu barbaadan fakkeenyaaf akka viidiyoon keessan jalqabeen irra kaachuu barbaadan asirratti viidiyoo bakka pilaasii kanarratti okay tan.
ergasii viidiyoowwan keessantu isinii banama haala kanaan fakkeenyaaf YouTube keessan TikTok qunnamsiisuu akkamitti akka dandeessan isin barsiisee ture viidiyoo sanarraa haa kaayadhu isarratti okeettan haaluma margaartan kana edikarii tokko fayyadamee jira akkuma margaartan asirra argaartanii isa dabalataa yoo barbaanne naannoo daqiiqaa 3 kanarratti goonee isa kana qabne naannoo 3 irra goonee naannoo kanarra goonee amma isa dabalataa yoo hojjechuu barbaanne isa dabalataa dabaluu yoo barbaanne viidiyoo biraa jechuudha yoo dabaluu barbaanne isarratti kaardi bakka jirti plus kaardi bakka jirtu jira isarratti kilik gootan ergasii viidiyoo dhamo playlistidha channel linkidha kamirra kaachuu barbaadan isin jedha amma viidiyoo dabalataa irratti haa dabalonni viidiyoo lammaffaadha jechaadha haala kanaan viidiyoo isa jedhu kan kilik gootan viidiyoo isin filachiisa jechaadha viidiyoo barbaadan ni filattanii kanneen keessa kan barbaadan amma fakkeenyaaf tokko filadhee jira akkuma margaartan viidiyoo yeroo keessan yeroo jalqabu akkanumallee daqiiqaa 3 fi sekendii 11 irratti illee viidiyoo tokko hidhadhee jira kan dabalataa naannoo kanatti siiqxanii naannoo kanatti illee siiqxanii naannoo daqiiqaa 9 naannoo sanitti illee kan dabalataa asirratti kaardi bakka jettu kanatti irratti okeetanii viidiyoo isii jettu kana kilik gootanii viidiyoo dabalataa tokko ni fiddan jechaadha viidiyoon kunniin garuu wal fakkaachuu hin danda'u fakkeenyaaf bifa kanaan maaliif lamaanuu tokko waan ta'eef maltiibilii ta'eedha jechaadha kanaafiyyuu lamaan hin danda'amu kanaafiyyuu isa tokko diileet goonee isa dabalataa ID kaardi bakka jedhu kanarra okeetanii viidiyoo isa jedhu kana okeetanii viidiyoo biraa kan hin fudhatamin kan itti fayyadamin lama itti fayyadamuu hin dandeessan jechaadha viidiyoo lama al tokko asirratti viidiyoo kana irra hidhuu hin dandeessanii viidiyoo garagaraati jechaadha kan ta'u qabu kanaafiyyuu 3 hidhadhee jira 3 kanaayyuu jalqaba viidiyoo keessanitti daqiiqaa 3 irratti akkanumallee daqiiqaa 9 irratti hidhadhee jira jechaadha amma okay jedhee save godha jechaadha save bakkee jettu jira save godhee jira bifa kanaan argitanii jirtanii save godhee jira fakkeenyaaf wanti kun amma itti fayyadamnee jirra gara viidiyoo keessanii seenee moo seenuun hin seenne waan jedhu ilaaluudhaaf jalqaba YouTube keessanii seentu egaa dhaggeeffattoota kan ko amma hidhannee jirra irra godhannee jirra indi screenii fi ID card kanallee amma asirratti viidiyoo kanarra galee moo hin galle waan jedhu viidiyoon isa kanaadha akkuma amma argaartan bilbila guutee jechuun hafee jira appii ajaa'ibaati viidiyoo keessan irrisuudhaan akkamitti bakka dabalataa bilbila keessan irraa argachuu akka dandeessan kan isin barsiise kanaafiyyuu viidiyoo kanarratti kan hidhanne jechaadha kanaafiyyuu okay jettanii akkuma amma argaartan jalqaba irratti ID card dhufee jira jechaadha akkuma amma argaartan amma lammaffaa immoo naannoo daqiiqaa 3 ti jechaadha kan itti fayyadamne daqiiqaa 3 irra ni goona waan margaa jirtan daqiiqaa 3 irratti kan hidhamellee dhufee jira jechaadha haala kanaan viidiyoo kana irra yoo qaqqabdan gara viidiyoo sanii isin fudhata jechaadha indi screen immoo akkamitti daqiiqaa sekendii 20 yeroo hafu akkamitti akka dhufuu danda'u isinitti agarsiisu fakkeenyaaf akkuma margaartan sekendii 20 yeroo hafuudha akkuma margaartan screen irratti kan irra hidhanne kun hundi isaanii dhufanii jiran jechaadha fakkeenyaaf isa hedduu subscriber button yoo tuutan asirratti subscribe godhaa isinin jedha viidiyoowwan kanneen illee viidiyoo dabalataa ilaaluu dandeessan jechaadha kanaan itti fayyadamtan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo settingiiwwan kanneen lamaan itti fayyadamuudhaan subscriber dabalataa like view adda addaa argachuu dandeessanii haala kanaan itti fayyadamaa isin jechuudha fi warroonni kan koo kanarra qabadhee dhufi kana fakkaata warroonni channel kanaadhaaf haarawaa taatan subscribe gochuun hin dagatinaadha akkanumallee viidiyoo kana like godhaadha yaada keessan komentii jalaa kaa'adha ni dubbisa viidiyoowwan adda addaa fi wantoota isin barbaachisu isiniif godhuudhaaf qophiidha horaa bulaa